Nagaan Waaqayyoo Waaqa jiraataa siniif haa ta'u hordoftoota jireenya dhugaatii fi biyya keessaa fi biyya alaa teessanii nu hordoftan maraa fi baga nagaa taatanii akkuma torbee darbee sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin barataa turre har'as Waaqayyoo sagalee isaatiin wanta nu barsiifatu qaba. Waaqayyoo akkaan nutti dubbatuu fi yaadaa fi sammuu keenya gadi qabnee Waaqayyootiin hin kadhannaa amantiidhaani. Biyya keessa teessan lafa keessa teessan hundumaatti amantiidhaan fuula Waaqayyootti dhiyaadhaa. Daqiiqaa tokkoof Waaqayyoon nan kadha. Waaqayyo immoo hidhaa keenya ittiin hin hiika. Har'as gaaffii keenya ittiin hin deebisa. Mee Waaqayyo natti dubbadhu na argadhu sagalee kanaan na hiiki jireenya koo argadhu ittiin jedha. Haalelooyaa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin yaa Waaqayyo Gooftaa sin kadhadhaa. Sa'aatii kanaaf daqiiqaa kanatti sagaleen kee inni hidhaa hiikuu, sagaleen kee inni du'aa kaasuu, sagaleen kee inni jaamaa banuu anaaf saba kanaaf akka inni gadhiifatuuf maqaa Gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin sin kadhadhaa. Ati duwwaan sagalee kee nuuf ergi. Ati duwwaan yaa Waaqayyo sagalee kee mana kootti ergi. Naa'un koo sin fayyasiin jedhe garbichi kee sagaleen kee yaa Waaqayyo elaa kaleessas nu gargaareera. Har'as akka nu gargaaru amannee fuula kee duratti dhiyaannee jirra. Sagalee kee isa hidhaa hiikuutiin nu gidduutti argame nu barsiifadhu. Waan nuti dubbattuuf immoo si haa galatu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin ameen. Sagalee Waaqayyoo irraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 18 lakkoofsa 1 hanga lakkoofsa 11tti sagalee Waaqayyoo waa walii wajjin ilaalluta. Haa ta'u malee ani sagalee achi keessaa sagalee gabaabsee ani fudhadhee isin immoo guutummaa isaa dubbisa. Lakkoofsa 4 kaasee annan dubbisa. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin sa'aatii keenya wajjin deemuudhaaf jechadha. Sa'aatii gabaabaa daqiiqaa 15 hin guunne isin fuuldura turu waan hin barbaadeetii fi Gooftaan immoo isumaan hidhaa keenya hin hiika. Kanaaf isin sagaliitii amma 11tti dubbifadha. Yesuus waan isatti dhufu jiru hundumaa beekee ka'ee itti adeeme. Eenyuun barbaaddu isaaniin jedhe. Isaan immoo deebisanii Yesuus namicha biyya Naazreet jedhan. Kana irratti Yesuus innoo anaa jedhe. Yihuudaan inni dabarsee isa kennus waanuma isaanii wajjin dhaabbataa ture. Yeroo inni innoo anaa isaaniin jedhetti gara booddee isaanitti deebi'anii hin kukkufan. Ammas eenyuun barbaaddu jedhee isaan gaafate. Isaan immoo Yesuusin namicha biyya Naazreet jedhan. Yesuus deebisee innoo anaa jedheen isinitti himeera. Kanaaf ana barbaaddu yoo ta'e isaan kana dhiisaa haa dhaqanii jedhe. Anaan barbaaddu yoo ta'e isaan kana dhiisaa haa dhaqanii. Ameen ameen. Ofiisaa ittisiif darbaan siin jedha. Mata duree akkas jedhu qabadha. Itti naaf darbama jedha. Ofii keessan irratti barreeffadha. Ani garuu Waaqayyo ofiisaa ittisiif darba. Isa si qabuu dhufetti, isa si ajjeesuu dhufetti, isa si balleessuu dhufetti. Haalelooyaa ofiisaa ittisiif darba. Iddoo kanatti yoo ilaaltan taatan gaara Geetesemaanii irratti bartoonni akka kadhatan Yihuudaa waan beekuuf saraawitii guuree saraawitii Yihuudootaa wajjiniin ta'ee luboota bara sana turanii wajjin ta'ee Yesuus Kiristoosiin qabsiisuudhaaf du'atti dabarsee laatuudhaaf birrii 30tti nagadatee Yesuus Kiristoosiitiin qabuudhaaf halkan meeshaa guurratanii guca qabatanii iddoo Yesuus Kiristoos jiru. Hattoota, balleessitoota, namoota warra nama ajjeessan, warra nama qalan, warra nama irratti cikkaanee isaanii raawwatan fuudhee maal ta'e itti dhaqe. Kanaaf Yesuus Kiristoos kana beekee kottaa itti adeemnaa. Yerichi ga'eera inni dabarsee nu kennu innis dhufee jira itti adeemnaa. Ittan sinii adeema duran sinii bu'aa. Haaleluyyaa. Innoo beekee du'atti dabarsee ofiisaa maal ta'e itti adeema. Namni du'an baqata moo du'atti adeema jiru? Namni du'arraa hin baqata. Duuti dhala namaa irratti qabuu qaba ture. Amma Gooftaan aangoo du'aa harkaa fuudhuudhaaf gara lafa jalaatti gad bu'ee achii ka'uudhaaf achi immoo akkuma du'icha mo'e isinis mo'attaniitu amma nuun jedhutti bara kakuu moofaa keessa namni du'a mo'ate tokko hin turre. Inni garuu isa nu mo'atetti
isa nu qabe, isa ilaa bara baay'ee nu rakkisetti nu bobba'uudhaaf, nurraa gabgochuudhaaf, nurraa kaasuudhaaf maal ta'e itti nuuf dhufe. Haleluyaa! Itti siif darba. Maaltu si rakkise? Maaltu si yaaddesse? Maaltu si dhiphise? Haala si dhiphise kana keessatti Yesuus itti siif darbeera siin jedhaa jira. Wanta si rakkise kanatti ani ofii kooti itti siif darbeera jedhaa jira. Sireerra ciiftee kan yaaddaa jirtu as keessaa, waan gootu wallaaltee kan yaaddaa jirtu, mana hidhaa keessatti teessee du'a kan eeggataa jirtu, biyya ormaa teessanii karaa baatan kan dhabdan, akkas jedhaa jira Waaqayyo. Haleluyaa! Ani ofii koon itti siif darba wanta si rakkiset, wanta si yaaddesset, wanta si dhiphisaa jiru kanatti. Oo Yesuus, ani ofii koon siin jedhaadha. Ittaan sii dhufe mucaa koo jedhaadha. Wanta si rakkisaa jiru kanatti, gola si rakkisaa jiru kanatti, hidhaa si rakkisaa jiru kanatti. Haleluyaa! Kana booddee harkaan bu'u jedheen Phexros. Abdii kutatee mana hidhaa keessa gaafa ciisaa turetti. Waa'ee Phexrosiif garuu amantoonni waldaan kiristaanaa hojii ergamoota boqonnaa 12 irratti olaaltan. Abdiin kun Yesuus irraa halkanii guyyaa hin boo'u turan gara Waaqayyo. Waa'ee Phexrosiif hin boo'u turan. Inni garuu kana booddee eenyutu na baasa, eenyutu na birmata, eenyutu wabii naaf ta'a jedhee otuu aboo qabu, otuu gooftaa tajaajilu mana hidhaa keessa hin ciisa ture. Haala rakkisaa keessa hin ciisa ture. Hidhamee xaxamee sansalata gidduutti abdii kutatee jira ture. Bor du'ati isa eeggata, bor rakkinati isa eeggata, bor fannooti isa eeggata, bor morma irraa kutamootiin. Haa ta'u malee Yesuus aangoo du'aa mootee du'aa kaateedha. Nu moosisi, Phexrosin mana hidhaa kana keessaa nu baasi. Hin dandeessaa jedhan. Wanta si gararraate Yesuus itti sii dhufa. Ofiisaa itti sii dha. Haleluyaa! Qabuu dhaqanii akkasittiin jedhe Yesuus dura bu'ee fi bartoota dura bu'ee fi Phexros faa Yohannis faa dura bu'ee fi eenyuun barbaadu? Maanneen namni itti falliguuti? Maanneen namni itti falliguuti? Deebii akkas jedhu argatan. Gaaffinni gaafate irratti deebii akkas jedhu gaafa deebisan. Yesuus Kiristoos namicha Naazreeti isuma isa gaafatu. Isuma isa gaafatu. Of biran dabarsine. Shawwadee biran dabarsine. Yesuusin barbaaddu. Meeshaa baatu jarri kun, guca baatu jarri kun dukkana keessa jiru. Dhokataniitu. Biyya dhokataniitu biyya rafedha. Iddoonni kadhatu. Wanjala tokko hojjeten qabu gooftaan dinqii hojjete malee. Wangeeluma Yohannis boqonnaa 15 lakkoofsa 24 kaastanii godhatanii ilaaltan. Aangoof aboo gurguddaadhaan dhaloota gargaaraa ture. Tajaajilaa ture. Rakkina isaanii keessaa isaan baasaa ture. Isaan garuu otumanni akkas godhu, otumanni kanaan gargaaru isa hin simanne. Si simachuu didanii dhugaadhaaf jiraatte hojii Waaqayyoo hojjette akkuma gooftaa simachuu didan siinis hin jaallatanii biyya lafaa siin jaallatu innis jaallannaan si ga'a. Rakkisaa keetti immoo sii darba galgala kana. Erga si jaallate warra si dhiphisaa turan sanatti ofiisaa itti sii darba. Warra si rakkisan sanatti ofiisaa itti sii dhaqa. Itti naaf darbama hidhime. Yesuus ofiisaa itti sii darba. Haala si rakkiset, wanta si dhiphiset, oolaa baagaadii iba haloora bahaada nama daatayya. Guyyaa har'aa dhiphataa kan oolte, biiroo irra naannaa kan oolte, ergaan kun kan keeti na dhagaa kan jirtu miidiyaa kana keessa. Nama bira dhattee furmaata kan dhabde, fira bira dhattee furmaata kan dhabde. Na deeggara jettee jarra kaawwattee dhattee gaddaa kan deebite. Har'a Yesuus akkasiin jedhaa jira. Si argeera. Duran si bu'a. Rakkisaa kee kanattan si dhaqeedha.
itti naaf darbame obboleessa koo obboleettii ko. Sisimachuu didanii har'a Waaqayyo mee isa si rakkise, isa si qabe sanatti, isa darba si dhowwate sanatti, isa si yaaddeessa sanatti itti siif darba. Haleluyaa. Ofiisaa dura siif bu'a. Yeeyyii sitti hin dabarsu. Inni tikee gaariidha. Ofiisaa itti sii darba dura. Akkasittiin jedhan Yesuusin argiteetta. Yesuus namicha Naazreetiin barbaanna. Yesuusin immoo innoo anaana qabaa kaa'innaani dudduubatti deebi'anii irraa kukkufanii. Naasuudhaan irraa kukkufanii. Sirraa kukkufu. Anaa Yesuusin sirraa kukkufu. Deebiin itti si argameera. Anaa Yesuusin narraa kukkufu edime. Anaa jedhee itti naabbee. Ofiisaa itti naabbee jagni koo. Ofiisaa dura naabbee jagni koo narraa kukkufu jedhee. Humna guddaa tokkoon sagalee kana sinii qoodaa jire. Narraa kukkufu, sirraa kukkufu. Wanti si rakkisaa ture naannoo mana keetiiti marsee. Wanti si dhaphisaa ture naannoo mana keetiiti marsee. Naannoo hojii keetiiti marsee. Bakka hojjettuu marsee kan si dhiphisu kan sitti fakkaraa jiru suni. Har'a Waaqayyo mana keetti argamuu irraan kan kee. Ofiisaa dura buusaa irraan kan kee. Sirraa kukkufu. Akka lamuu waliin jennetti sirraa kukkufu. Anaa Yesuusin narraa kukkufane. Anaa Yesuusin narraa kukkufu diinonni koo. Warri na cinqan narraa kukkufu. Warri na dhiphisan narraa kukkufu. Sagaleen Waaqayyo humna hojjetuuf keessaa qaba akkuma yeroo darbe dhala. Namoonni baay'een ittiin hiikamaniiru. Namoonni baay'een ittiin fayyaniiru. Akkuma yeroo darbe Waaqayyo ittiin si eebbise dhaloonni ittiin eebbifamu. Gamanumaan illee ishee ergochuun irraanfatina dara. Qallaba safaratte kana ofirra dabarsi. Dhaloota danuu bira haa ga'u. Haala rakkisaa keessa namoota jirantu jiraachuu danda'u. Hospitaala keessa ciisanii abdii kutataa kan jirantu jiraachuu danda'u. Hin fayyu. Haleluuyaa. Sirraa kukkufu. Wanta si rakkise keessatti Waaqayyo caljilee si ilaalu ofiisaa itti sii darba. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Sagaleen kun hidhaa kee gaaffii kee adeemisu. Deebiidhaan itti siifa dhufu mana kee keessatti alallabamu. Mana kee keessaa kan hidhame gadi siif haa baasu hiike. Namatti si haa dabalu hiike. Haleluuyaa. Isa dhageessan Waaqayyo siniif eebbisu. Sagalee gabaabduu kana sinii qoodeen jira. Sagalichi immoo sagalee guddaadha. Hidhaa namoota hedduutti ittiin hiikama. Gaaffii namoota danuutti ittiin deebi'a. Kee keessan immoo itti lallaba. Miidiyaa keessan kana bikkee dhaabbadhaa. Danaa lallabna. Isa caalutti darbuuf jira. Isa dhageessan Waaqayyo siniif eebbisu. Mee Waaqayyoon hin kadhan. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Ittan siniif darbeetta. Siniif ana dabeetta. Sinirraan gatteessisetta. Sinirraan deebisetta. Ofii koon dura siniif bu'etta. Isaan kun nagaadhaan dhaqanii jedheef. Anumaan bichaa fudhadhaa. Anumaan duwwaa fudhadhaa. Ammasin jajjabaattanii kaatanitti yoo sinin eegaa. Ani hoolota kootiifan lubbuu koo laadha. Kanumaafan dhufe. Phexros faa Yohaannis faa nagaan gashe. Ameen ameen. Haleluuyaa. Nagaadhaan adeebi'an. Ameen ameen. Ofiisaa itti sii darba. Itti naaf darbameera dhime. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Sagalee nu ergiteef ulfaadha. Sagaleen kee kun yaa Waaqayyo gaaffii keenyaaf furmaata haa ta'u. Yesuus galatoo torban kana keessa yaa Waaqayyo gaaffiin keenya tokko tokkoon ittiin nuuf haa deebi'u. Yaa Waaqayyo ji'oota ta'anitti torbanoota ta'anitti nu dabarsi. Sagaleen kee inni nuti dubbatame nuuf haa sifaa'u. Mana keenya keessatti yaa Waaqayyo ija nuuf haa godhatu nuuf haa guddatu. Kana waan nuuf gootuuf si haa galatu. Maqaa Gooftaa maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Barumsa itti aanuun torbanarraa hanga walitti deebinutti shaaloom naaf eebbifamaa. Gooftaan koo sinii wajjin haa ta'u. Yeroo gaarii siniif haa ta'u.